Kaleessa ganama barataan tokko miidhaarra ga'een du'uusaa pirezidaantii yuunivarsiitichaa ibsanii jiru. Gabaasaa Asteer Misgaanaw jaalannetu dhiyeessa. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Gondar Dr. Asraat Atsadawaayin akka ibsanitti barataa kutaa barnoota faarmaasii eegumsa fayyaa beeladaalee kan waggaa lammaffaa ka ture Maashoo Umar lubbuunsaa akka darbe wal'aansa fayyaa godhamaa fi eega ture booda ta'uu dubbatan. ግጭት አልተፈጠረም። በትላንትና ዕለት ንጋት 12 ሰዓት ገደማ ነው። Walitti bu'iinsi hin turre kaleessa barii lafaa gara sa'a 12 miidhaan irra ga'ee wal'aansaaf geessame. Tajaajila eegumsa fayyaa argataa eega ture booda dhiya keessaa sa'aatii 2 irratti lubbuunsaa darbee jedhan. Miidhaa kana gaggeessuun kanneen shakkaman barattoota doormii Maashoo Umar fuulleetti galan waan ta'aniif poolisiin kaleessaa qabee qorannaa irratti gaggeessaa akka jiru ta'uu dubbatan. Hospitaala Qidduus Phaawulos Finfinnee jirutti reeffisaa qorannaadhaaf ergamuusaa pireezidaantii Yuunivarsiitii Gondar ibsanii bayii qormaata kanaa ilaaluuf deemnaa jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 15 bara 2012 qabee deemsi baruuf barsiisuu nagaan gaggeeffamaa akka turee fi kaleessaaf har'a garuu barnoonni addaan cituusaa Asteer Misgaanaw Baahardaarirraa gabaastee jirti. Hoogganoonni dhimma nageenyaaf siyaasaa ka'a Itoophiyaa gama ba'aaf Somaalilaand kaleessa magaalaa Dirre Dhawaatti marii guyyaa tokkoof ture geggeessanii jiran. Gabaasaa Addis Chekkol ammas jaalannetu dhiyeessa. Itti gaafatamaa waaltaa ajaja gama bahaa Itoophiyaa Koloneel Mangashaa Faantaawun waa'ee walga'ii kanaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti. እንደሚታወቀው የምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ ያው ውስብስብ የሆነ የጸጥታ ችግር ያለበት ነው። Akkuma beekamu Itoophiyaan gama bahaa rakkoo nageenyaa wal xaxaa ta'etu jira. Bittaa fi gurgurtaa meeshaalee waraanaa kan seeraan alaa, daldala seeraan alaa akkasumas dhala namaa seeraan ala deddeebisuu kanneen jedhanfaa jiraa jedhan. Kana malees naannoo daangaa biyyootii lamaan irratti Alshabaabii fi ISIS sodaa ta'uu isaanii dubbataniiru. Daangaa biyyootii lameen irratti namoota yakka hojjetaniif barbaadaman dabarsanii walii kennuu kanneen nagaaf diina ta'an irrattis walii wajjin hojjechuuf akka ta'e ibsanii jiran. Ammaan duras Hargeysaa keessatti wal arguun akka dubbatan himanii inni kun itti fufiinsa isa jalqabaa ta'uu dubbataniiru. Somaalilaand bakka bu'uudhaan ibsa kan kennan Meejor Jeneraal Nuur Ismaa'eel walga'iin marii humnootii nageenyaa Dirree Dawaa keessatti qophaa'e kun yeroo arfaffaaf ta'uu dubbatan. Ji'a 2 duras Hargeysaa keessatti gaggeeffamuusaa mirkaneessanii jiru. Daldala kontiroobaandii yookaan daldala dhoksaa ittisuuf namoota kana gaggeessan odeeffannoo wal jijjiiruuf karaa konkolaataan irra deemu faana dhahuu fi kanneen kana godhan irratti tarkaanfii fudhachuu ka jedhu irratti waliigallee jedhan. Tarkaanfiin fudhatamus jabaatee itti fufuu akka qabu namoota seeraan ala nama deddeebisan to'achuuf odeeffannoo gamlameenii gaariin akka jiru dubbataniiru. Akkuma kanaan namoota 2,400 kan seeraan ala biyyaa ba'uuf turan gara qe'ee ofiitti akka deebi'an ta'uusaa hubachiisanii jiran. Gocha yakkaa kana kan gaggeessan namoonni 7 to'annaa jala ooluu isaanii itti gaafatamaan waaltaa ajaja Itoophiyaa gama bahaa kun dubbatanii jiru. Kan baay'ee qabeenyaa qaqqaaliin of agarsiisutti beekaman bulchaan magaalaa galma mootummaa Keeniyaa kan Naayiroobii jechaadha. Mataa fi maallaqa seeraa ala deddeebisuu dabalatee himannaa malaammaltummaan har'a irratti dhiyaatee jiru haalanii jiru. Maayik Gideon Imoovii har'a ganama magaalaa Naayiroobiitti mana murtii farra malaammaltummaa duratti dhiyeeffamanii himataman. Yeroo baay'ee faayaalee akka warqee fi akkasumas dhagaa gati jabeessoo kaan daamandiidhaan mul'ataa turanii oduu namaaf qabnu. Raashiyaa adabanii gan 4 dorgommii addunyaa cufirraa dhaaban. Olompikii Tookiyoo bar dhufuu keessa hin jirtu suni dubbanna. Waancaa addunyaa bar 2022 illee ittiin dhiyaattu. Dhaaba atileetota qorsa humna namaa kennitu fudhatan dorgoman to'atu. Waadaatti atileetota Raashiyaa qorate dorgommii tanirra dhaabe. Atileetota Raashiyaa dorgommii addunyaa tanirratti alaabaa isaaniillee egeri gan 4 keessallee ittiin faarsan. Akka muummeen ministeera Raashiyaa Dimitri Medvedev jedhetti kunin amal hadhaawaa Raashiyaan jibban keessa tokko. Raashiyaan dubbii tana gannaa bultii 21 keessatti oliyyachuu dandeetti. Taphataaf itti gaafatamaan garee kubbaa miilaa Ispaanish Real Baatis Jaakiyuuni ganna 38 goolii 3 tapha tokko irratti galche. Haatirikii baanan ta'an. Namni ganna kanatti goolii hagana hedduu tana yookaan goolii 3 tapha tokko irratti galfate isuma ganna 38 keessa jechuudha. Goolii tanaa daqiiqaa 20 irra jalqabe akkuma kanaan aduu akkanuma taphatanii gooliin hedduu galfachaa dhufeetiin as ga'e Atileetikoo
Albiyyoo waliin eegee taphatan goolii tan galche. Dorgommii kubbaa miilaa diviiziyoonii lammeessoo Afrikaatti jiran sadiin dura jalqabanii tapha hedduu taphachaa bahanii taphi kunin tapha guddaa daawwatan keessaa tokko. Gamkaanin ammoo Ameerikaatti dorgommii kubbaa miilaa manneen barnoota olaanootti jiranii ammaan tana kilabii Luuziyaanaa, Ohio State, Clemsonii fi Oklahomatti waltaaf. Dorgommii seekaafaa Burundiitti jiran seekaafaan dorgommii kubbaa miilaa biyyoota Afrikaa gam bahaatiif gam jidduu waliin taphatan guyyaa lamaan dura jalqabanii torbaanin duuba dhumatti biyyi 9 waliin taphata Burundii, Jibuutii, Eertiraa, Keenyaa, Somaalee, Tanzaniyaa, Ugaandaa, Zaanzibaarii fi Jibuutiitti waliin taphata dorgommii English Premier League keessa arra West Hamii fi Arsenaalitti taphata guyyaa 5 duubatti ammoo tapha hedduutti jira. Oduun ispoortii kana. Barataa Adiwaaqoo Yuunivarsiitii Waldiyaatti barataa waggaa 3ffaa muummee barnoota peedaagojiiti. Kamsa darbe 325 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mooraa Yuunivarsiitii Waldiyaa Afootti qaamolee hidhatanii fi waardiyaa balbala yuunivarsiitichaa eeganiin reebamee jira. Hiriyaan isaa Halaakee Waariyoo kan waliin turan. Yeroo rukutanii gibbii ala fulaafaan mooraa gibbiitti balbal gubbaa takkan gabbannaan mul'iyyoo eliina ciciisaa jabeenyaan jira walii qabdeetti hin dhaantettini atiin juwaariidha juwaar diqqaa kanaafi namni as keessa ba'uu malsiidha jettetti hin dhaantettin akkasitti jeefet. Woy meeshaa qawwee gamudduu siitiin akka laphee keedhaanii onnees firuun akkas walti tarsaatettin akkasiin dhiigii afaanii funnaaniin deebi'e akkasiin kan du'edha. Achi ture yaani barataa waldiyaati walumaan ture ijoollee tokkooteen kunoo qabadhee garmaafitti galee. Yeroo inni rukutamu bira jirtaa? Bira jira walumaan rukutamne an bira baqadhee inni immoo lafaan dhooftetti lafaatti akkas dhaantee garuu laaluu jira bira fagaadde. Mooraa keessaa baatanii garam deemaa turtan sin? Nu shooppii wabitan yookaan suuqii wabitan naa gabba'uu jirra. Sunuma callee deemuu sin rukutanii jeequmsi wayii jira ture? Jeequmsi hin jiru jeequmsi tokkolleen kan jirre beekaa'ees deemtanii fi damatta'oo jennaan maanati nam seeraatii miti mucaan jedheen naan nam seeraa kam juwaare tokko fakkaatu malee yusiidha. Sanyii juwaariitii kana fedhanii beekaa'isa dhaanuu jalqabanii namni 3 waliin jira kaanee nuun kan cufti baqanne dubartoota hedduudha dhaananii harki tokkollee harki cabsanii jiranii tokkollee fuul madeessanii jiranii shiillee nam baqa dubartiisullee namni baqannaa kara baanuun dhabne tataa'uu jirra jettee nama rakkoo akkana hee jira namni cuftinu. Adiin erga reebichi hamaan irra ga'een booda gara kilinika mooraa yuunivarsiitichaatti akka geessan kan dubbate Halaakeen reebichi irra gahee guddaadha jechuudhaan gara hospitaala Waldiyaatti akka barreeffameef dubbatee. Keessi du'aa kan taate jedhanii mana yaalaatti immoo tiibii qabaa tiibii irraa mul'ate kanaafi dhahichaa miti jedhanii kan hakimu didanii mucaan immoo gisuun jalqabi inni dhahamee ittiin hospitaal dhufee kuta tiibii kee galchanii mucaan an tiibii qabu an dhahameera as na dhiisanii kanaaf as na laalaa jedhee yeroo laalanitti immoo onneen kan kee madaa'ee jira kanaaf bishaan tuubbachaa jedhaniini haal saniin adoo jedhanu inni afur baafatu dadhabenan oksijiinii kennaniifi oksijiinii adoo maashinaan kennaniif akkasiin boqote. Adiin maatii isaatiif ilmoo 6ffaa fi kan dhumaatii kan jiran haati isaa Aadde Faaxumaa Rahamaa adiin mucaa amala qabuu fi barnootaan qaxaleedhas jiran. Waa'ee adii yoo jibbineetiin jedhee adiin maandaa abbaatiin akkasuma eegi dhalatee jiru wanni inni qabatee jiru biiri inni warrallee keessan namni rabbashu wanni inni ammallee beekotabe malee koble malee waan tokko hin qabu numaan jennaani waa'ee adii yoo jibbineetiin jedhee adiin bilaashumanna galaafame ayyooyu sila inni mayyaala argateeti mayyaala akimi argatee irra du'eetiin jedhe oo mukkirille nan jedhe. Barataa Adiwaaqoo kan kamisa reebichirra qaqqabee hospitaala Waldiyaa seene sanbata xiqqaa halkan sa'aatii 7tti boqotee jedha hiriyaansaa Halaakeen. Haati Adii Aadde Faaxumaan mucaan kiyya hin dhukkubsanne reebamee du'ee jechuun gumaa isaa seerri akkanaaf barbaaduun gaafadhas jedhan. Nama akkasiitiin dhaananii ijjeessaniitiin jedhan nam dhaananii ijjeessan. Adonaayyaalin iyyuu namni onnee keessatti teetiin jeetti tiibbii jedhanii ganaman tiibbii galchanii hospitaalii seeraa hospitaalii mootummaa jiru ilmeeti akkasiin narra galaafame. Dhufanii jabaan nan jedhan kaan narra yooyyuu sila warri hin galaafatemi hambee fula tokko naa ijjaadha. Maatiin wameessaa eeggachuu jirta kan itti laffaanee fixachiifne tamuu tarabbii caalaa. Ammallee namni seeraan narra ijjeesse namni seera kanarra ijjeesse kanarra ijjeesse ammallee kan lammeessa maatii achi narraa fe maatiin sun naga qabduuti. Barataa Adiwaaqoo har'a godina Booranaa Areerootti sirni awwaalchisaa akka raawwates maatii isaarraa odeeffadheera. Yuunivarsiitiin Waldiyaa du'aan boqochuu barataa Adiwaaqootti gadda isaa ibsatee fuula marsariitii hawaasummaa yuunivarsiitichaatiin barataan kun dhukkubsachaa ture dhibeen itti cimee boqote jechuudhaan barreeffamaan ibsee jira.
Dargaggoon sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqafamne jechuun gaafate aanaa jaardagaa jaartee ganda haroo daadhii jedhamutti waan obboleessa isaa kutaa 12ffaa baratu Dirribaa Gurmuu jedhamu irra ga'e jedhe akkasitti ibsee jira. Guyyaa 26 jimaat naannama sa'aatii 9 irratti makiinaan nama fiddee warra saraawitii fiddee lafa naqxeen obboleessa koo guyyaa haamaa oole haamaa irraa deebi'ee immoo haadha keenya irraati horiitti kafuudhe iddoo achitti daftarii isa qo'achaa jiru barataa kutaa 12 mucaan sun waraanni mootummaa kun yaadanii dhufan achii isa kaachisanii deebanii dabaddabanii gadi fuudhanii caccabsanii dhabaa'uu argitee dhaqaabii dhabaa'uu kana keessa socho'aa jedhanii kan socho'u sin argine nama adeemu sin argine beeku jedhee inni gaafa deebbideebis xiyyitii lamaatiin paartuu wasaa keessa baasanii galaafatan. Anaan immoo harka na cabsanii na dabaddabanii qoosee qofanan haleelanii qoleessi koo amalli isaa nama amala gaarii qabu nama qabxii gaarii qabdu nama immoo booruu biyya bulchuu eegamu malee nama kanaaf eegamuun kun waraanni mootummaa kisaa jira mukisaa jira. Tulluu noonnootti ta'e jedhan ibsanii jiru. Nama fayyaa lafaa kaanii shanii habaa'oo beekuu ni eeggatu jedhaniitu barataa kutaa 10 kan ta'e gandaa tulluu noonnoo keessa aanaa sana keessaati illee tolasaa nama mana baataniitu karaa irratti ajjeesanii darbanii. Hawaasa dubbannaan ajjeechaadha malee qorachuu yookaan immoo bidhanii nam seera afaan qaban qabatee adabbii badiisaa faana waan dhibu ni kennamanitti biyya seera bulu keessatti. Barataan immoo achuma ganda tulluu noonnoo sana keessaati illee galgala gaafaa hambata kan jedhamu dhukaasii ka'ee dhukaasanii kaasanii waraanni mootummaa kun nama karaarra deemu kaata fudhatanii dabalataan namni sun mana yaalaa gaafa ni deemu warra mana yaalaa sanallee mana yaalaa ufnaanii rifeerii akka barreessine jalqabsiisanii akka nu beeksisan jedhanii mana yaalaa doorsisanii dhaqanii mana yaalaa sana keessaa baasanii kan ashagame roobaa fudhatanii gara kaampii isaan fudhatanii deemanii waraanni mootummaa dabaddabanii achi taraafaadhaan ajjeesan jechaadha. Dhimma kana irratti akka ibsanaaf kennaniif gara bulchaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Jabaa Addunyaatti bilbileen ture. Sababa hojiidhaaf gara bakka biraa deemanii waan jiraniif odeeffannoo guutuu akka hin qabne natti himanii gara itti gaafatamtoota aanaatti bilbilee akkan qulqulleeffadhu kan isaan natti himan. Bulchaan aanaa jaardagaa jaartee obbo Oliin maatii miidhamtootaa keessaaf jiraattotni hagi tokko waan komatan irratti akka deebinaaf kennaniif bilbileefiin ture. Namoonni kun lubbuun isaanii darbuun beekamaa wadha. Dargaggoo Dirribaa Gurmuu ganda haroo daadhii kan jedhamuttidha. Raayyaa ittisa biyyaatiin irra lubbuun isaa kan darbe kan jedhu anis odeeffannoo kan hin qabu. Sababa adda addaa rakkoo nageenya adda addaa keessa kan turedha. Ajjeechaa irratti fudhate raayyaan ittisa biyyaa kan jedhamudha. Garuu nama kanamee osoo yakka qabaate illee erga seeraan mana murtiitiin irratti qulqullaa'ee booda kan inni adabbii sarraa eegamu fudhachuu malu malee bakkuma sanatti namni nama ajjeesuun kun sirriidha. Adeemsichi sirrii akka hin taanedha. Qabamee seeratti yaasee gaafatamuu qabarraan kan hafe obboleessi isaa soolaga jiraate qaamni samii soolaga jiraate obboleessa isaa sanallee bakka bu'uu kan hin dandeenyedha. Gurbaan sun inni kan biraan inni kan biraadha. Barataa kutaa 10 kan ganda tulluu noonnootti ajjeefame jedhamee yoo quba qabdu. Istoorkiinis qulqulluutiin jedheera. Wayyeessaa kan jedhamu sanaan kan ani sirriitti beeku boodatti barbaanna jedhanii booda qaamni raayyaan ittisa biyyaa inni immoo ol deebi'ee meeshaa isaa fudhatee yeroo baqachuu fi kaachuutti rukutanii ajjeesanidha kan jedhudha. Isaan garuu ukaasan irratti banee waan jedhe jennaan ajjeefne kan jedhanidha. Warri rukutaadha wantichi inni wayi ukaasas irratti banu maal isaa godhu hamma danda'ametti maaliif hin qabne maaliif du'a namni kun meeshaa inni bitate yakkallee miti isa gurguredha yakkamaanii maaliif lubbuun isaa darbaa qotee bulaattiidhaan hin beeku barataa ta'uu isaallee hin beeku. Sababaa qulqullina sagaleen waan jedhan hin dhaga'amneef namootni hidhamuuf reebamuu akkasumas namoota nagaa ajjeefaman jedhame ilaalchisee gaaffiin ergaa gabaabaan bilbilsochii isaanii irratti ergee gaafadheen deebii akkas jedhu naaf ergan. Namootni reebaman tasuma hin jiranii garuu namootni shakkaman kan nama lama hin caalle to'atamanii jiru. Kanaan ala holalatu aanaa sana jeeqaa jira. Namootni ajjeesan ammatti adda ba'anii to'atamne jechuun barreessanii naaf deebisanii jiru. Odeeffannoo dabalataaf gara bilbilsochiitti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa jaardagaa jaartee obbo Ndaalkaachoo Admaasuutti bilbilee deebii itti aanu naaf kennanii jiru. Kanatti raayyaa ittisa biyyaa irratti qaamni hin beekamne kaasatti banee ture jechuudha. Torbee qidaamee darbe. Eessatti kan irratti baname? Aanaa jaardagaa jaartee magaalaa Liboo jechuudha. Gaafa 20 ji'a sadaffaa 2012. Qaama mootummaa keessaa nu hin beekne miidhaan qaama salphaa irra ga'ee nuun jedhanii qabatamaatiin waan nu hin beekne jiru jechuudha. Waraana keessaa namni miidhamee ni jira. Qaama hin beekamne gadi'amu keessa miidhaa raawwate hin argeenye garuu akka carraa ta'e mucaan tokko rasaasaan naannoo mana yaalaatti argamee ture. Hawaasa keessaa kan jedhamaa jiru iddoo biraatti tarkaanfiin irratti fudhatamee jedhamaa jira.
Waraanni mootummaa immoo akka carraa ta'ee namni rasaasaan dhahamee bakka sanatti argame yeroo jedhamu bakka sanaatiif waliin kaanii itti fudhatanii ture jechuudha. Tajaajila fayyaa akka hin arganne illee dhorkanii jedhu nama kana dhuguma. Namtichi sun lubbuutiin du'ee jira garuu mana yaalaa seenee achi deebisanii achi tursiisanii ka jiru waan inni adda baafadhee hin jiru jechuudha gayoona. Namni tokko osoo yaala fayyaa hin argatin deebisanii gara kaampiitti geessuun kun sirriidha. Qorannee adda baafna jedhanii achi deeffatanii ture namtichi immoo guyyaa tokko du'ee jira. Mana yaalaatti du'e achi du'e hin argine haa ta'u malee immoo dogoggorri uumameera dogoggorri uumamne jechaa jiru ammas. Dogoggora kana wajjin qabatee namoonni shakkamanii to'ataman jiru yookaan namni qabame jira. Namni to'atame jiru. Kana malee haroo daadhii ganda jedhamutti jechuudha barataa kutaa 12ffaati. Midhaan eegaa turee raayyaan ittisa biyyaa ajjeesanii jedhu maatiin isaanii akkasumas jiraattonni naannoo waa'ee kanaa dhageessaniittu. Haroo daadhii wal qabatu guyyaa sana milishaan Tashoomaa Arraagee jedhamu eegumsa gandaa bobba'anii jiru qaama hin beekamneetiin ajjeefamee jira jechuudha. Sababa kanaan waraanni Makalaakaa irraas kora bittinneessaas irraas deemanii ture. Sababa milishaan du'e sana wal qabate sirriidha barataa kutaa 12 Dirribaa Gurmuu Qaanquree ka jedhamu irrattis innis lubbuun isaa badee jira. Kana qulqulleeffachaa jira wanni qabatamaatiin adda baafnee jiru jechuudha. Ragaa argannee jiru gama keenyaan. Amma milishaan kan biraas naannoo sanatti ajjeefamuu isaanitti maa jirtu isin? Eenyu milishaa sana kan ajjeese? Qaama hidhannoo qabuutiin milishaan ajjeefame jechuudha ageenya malee. Naannooma sanatti namoonni hidhamaa jiraachuu reebichirra dhaqqabe jira gidduu kana wajjin wal qabatee waan beektan qabdu. Akka hojjetaa waajjira bulchiinsaa nageenyaatti namni ani reebamee mirgi koo sarbamee jee agayoonaatti dhufee yemmuu nutti ijjates hin jiru waan quba qabnu hin jiru. Kan hidhame hoo? Kan hidhame egaa shakkii tokkotiin namoonni muraasni haaluma nageenya yeroo ammaa waliin wal qabate shakkamanii namoonni to'annaa jala jiran ni jiru jechuudha. Nama meeqa ta'u? Tilmaamaan nama 3 quba qabanii akka gama kooti. Eessatti argamu namoonni 3 kun? Waajjira poolisii keessa sirni jiru. Raayyaa ittisa biyyaa biras namni ni jira namni muraasni tokko. Muraasa jechuun meeqa? Haga nama 3 ni ta'u. Obbo Ndaalkaachoo hawaasni midhaan isaallee gadi ba'ee sassaabachuudhaaf rakkataa akka jiru kan inni himaa jiru. Maali furmaatni? Yeroo ammaan kana barataan mana barumsaa cufeetu hundi midhaan gaammachuu jira. Amma rakkuma nageenyaa tokko iddoo tokkotti akka aanaa keenya meeshaa qotee bulaarraa saamu nama ajjeesuun darbee iddoo tokkotti ni mul'ata jechuudha. Walii gala amma jidduma kana keessa meeshaa waraanaa dhuunfaa fi kan mootummaa naannoo 32 to'atanii jechuudha. Eenyu tata? Qaama hidhatee qaama kanaan jennu akka hattoota malee nama uummata Oromoo saamu waan nuyi jennu hin jiru jechuudha. Kan to'atame jira qaama kana keessa? Tokkollee namni to'atamee hin jiru gochi kunis kan raawwatu yeroo baay'ee halkanii. Dhimma kana irratti gara fuulduraatti qorannoon kan gaggeeffamu yoo ta'ee fi odeeffannoowwan haaraa yoo jiraatan qabadhee kanan deebi'u ta'a. Guyyaa heerri mootummaa biyya Itoophiyaa itti ragga'e guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa jedhameetiin kabajamu har'a qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti kabajameetiin jira. Sirna kabaja ayyaanaa kanarratti kan argaman pirezidantiin Federaalawaa Riippaabilika Itoophiyaa aadde Sahaalawarqi Zawudee lammiileen jiraachuudhaaf miidhaganii wal cinaa dhaabbachuudhaaf biyyi nagaa ta'uun waan murteessaa ta'uu dubbataniitiin jiru. Hiikaan kabaja ayyaanaallee bu'aa hojiilee waggootaaf hojjetamanii walitti agarsiisuudhaan dimshaashaan calaqqisiisuudha jechuudhaan aadde Sahaalawarqi dubbatanii. Ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa immoo kabajni ayyaana sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa waadaa heera mootummaatiin lafa kaa'ee kan ittiin kabajamuudha jedhanii jiru. Ayyaana kana kabajuun ammoo bahanii shubbisaniitiin galuudhaa olitti hiikaa akka qabullee kaasan obbo Shimallis. Ayyaanni kun kan waggaadhaan itti arginee wal arginee sirbinee aadaa keenya agarsiisnee irraa galloo duun taane yeroo hunda waggaa guutuu guyyaa guyyaadhaan imaammata bahaniin tarsiimolee bocamaniin seerotaa fi hojimaatota karoorota qophaa'an hunda irratti mirgi sabaaf sablammootaa mirkanaa fi mirkanaa jiraachuusaa yeroo hunda ilaalaa sakatta'aa deemutu nurra jiraata. Ayyaanni kun guyyaa kaleessaa marii simpooziyemiitiin magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti jala bultiidhaan kan kabajamaatiin ture yoo ta'u sagantaa ayyaanaa kanarratti kan argaman muummeen ministeerotaa Dr. Abiyyi Ahmed mootummaan isaanii sirna federaalaa jabeesseetiin kan itti fufu ta'uu biyya walqixxummaadhaan hunduu waliin jiraatu malee kan tokko ifaajeetiniin tokko bilaashatti nyaatu kan gareelee muraasaa qofa akkaataa hin taanetti mootummaan ni hojjeta jedhan. ይህ ባህል የተሳካ ይሆናል። ይህ ባህል
የብልጽግናችን መጀመሪያ ይሆናል። ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንዳልነው አትፈርስ። ayyaanni kun kan milkaa'e ta'a. ayyaanni kun jalqaba badhaadhina kennaallee ta'a. Itoophiyaan akkuma irra deddeebineetiniin dubbataatiin turre hin diigamtu. Oromoonni kan ittiin boonan, Amaaronni kan ittiin boonan, Tigiroonni kan ittiin boonan, Sumaalonni, Affaaronni, Walaayittoonni, Hadiyyoonni, Sidaamonni, Kafaan, Daawuroon, Guraagonni, Silxoonni kan ittiin boonan mana hunda kennaafuu qixaani taati. Guggufachuun kamiyyuu yeroo ammaa kana mul'atu yeroo keessa dhawaataan hiikamaa nagahaan jaalalaan waliin kan ittiin jiraannuu fi Itoophiyaa haaraa kan ijaarru akka ta'e isinii mirkaneessuun barbaadaa. Ayyaana gaarii galatooma jedhan Dr. Abiy Ahmed. Adeemsa jijjiiramaa keessa bu'aa bayiidhaa fi rakkoo jabaatu ture kan jedhan ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kana booda kan tokko roorrisee inni kun itti roorrifamu kan tokko garba ta'eetiniin inni kun itti moohu yeroo fi sirni akkasii itti hin fufu jedhaniitiniin jiru. Sirna ayyaana guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa isteediyeemii Finfinneetti kabajame kanarratti afyaa'ii mana maree federeeshinii aadde Keeriyaa Ibraahim, ittaanaan muummee ministeerotaa obbo Dammaqa Mokonninii fi akkasumatti ammoo hooggantoonni naannolee garaagaraa irratti argamaniitiin jiru. Saboonni sablammoonnii fi uummattoonni sirna kanarratti argamanillee agarsiisa aadaa, duudhaa, eenyummaa isaanii hawaasa kaan ittiin wal baranillee daawwiidhaaf dhiheessan qabu.